fayyadamu mucaan wallaggalidhaa beekii tokko na jaalate. Walaa barroo eenyu siin jedhu? Ijjigaayyoo Fiqaaduu naan jiran. Ijjigaayyoo Fiqaaduu eessarraa dhufte? Waamaa galoo dhaloonni koo kan nama jiraatu naqamtee irraan dhufe. Eribannaa yeddee maali bunna hojjire ta'u yeddee jinkee wadii katal manga jala galagashitee lafa ciisicha shiratte meetirii koo 70 hanga 60 kanadha. Walaa barroo eenyu siin jedhu? Ijjigaayyoo Fiqaaduu naan jiran. Ijjigaayyoo Fiqaaduu eessarraa dhufte? Waamaa galoo dhaloonni koo kan nama jiraatu naqamtee irraan dhufe. Waa'ee hojjaa kee maal yaaddee beektaa? Namni maal siin jedhee beekaa? Hojjaa koo namni baay'een dinqisiifata yookaan inni ajaa'ibsiifata. Ani garuu inni ajaa'ibsiifadhu maaliif maatii koo keessaa ana takka waan ta'eef. Innaa meetira meeqa fa'aa baaftee jedhanii na gaafatu meetirri koo 70 hanga 60 kanadha. Sentimeetira guutuu ka? Sentimeetira 60 hanga 70. Safaramtee beektaa? Na kanadha. Mee daa'imummaa kee kaastee amma umurii amma har'a jirtu irra geessutti waan akkamii dabarsitee as geesse? Bu'aa baay'inatti dabarsitee maal fakkaata? Tole ani bara haati koo na deessee kaasee utuu haati koo garaatti na baachaa jirtu haati koo hin kufte. Kufuuraan kan ka'e haati koo erga ji'a 9-14 geessee akkuma namaatti na deessee. Akkuma namaatti na deessee garuu daa'umsi yoo dhaladheeyyuu ani isa namni deemu isa namni daa'imu poroosesii kanarra dabarre hin goone jechuu barbaadeen. Akkam? Hin daa'imne hin deemne. Maaltu ta'e? Sababii isaa haati koo na deessee achumatti na baatte achumatti na feen. Achumatti na fee nyaatuma nyaadha malee isa namni daa'imu isa namni sosocho'u isa namni deemu poroosesii kana na agarsiifna naan jettee haati koo. Utuun ciisu utuun hin daa'imin utuun idduma isheen na deesse sanatti jiru jechuudha waggaa 7 taa'e. Waggaa 7 waggaa 7 taa'e amma natti muka maatiin koo waggaa 7 isan taa'u mucaan na dudduubaa dhalatee guddatee mana barumsaa gale. Taa'u jechuun inuma teessaadha hirkattee akkuma kanatti moo? Lakki na baatanii gad na baasu. Ol na gashu malee hin deemu hin daa'imu. Sarraan kan ka'e utuun kana taa'aa jiru maatiin koo yeroo sana gooftaan qabanii ortodoksiidha. Amantaa keenya yookiin ammaan itti jiraachaa jiru keessaa makana Yesuusiin keessa namni waaqayyoo tokko dhufe haadha kootiin uftuu mucaa kanaa gara gooftaa Yesuusitti fiddanii mucaan kuni hin fayyitii hin deemtii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti isa fayyisaa ta'e kanatti fidaa lubbuun ishee gooftaa bukkee haadha kuyyoo foon isheellee akka kanatti dhalatte jedhee haadha koo dhugaa ba'a. Haati koo garaan jabaanne nageessite an saayituma sanaa kaasee hin deeme. Obboleessi koo na dudduuba ni dhalatee guddatee mana barumsaa jira. Ni fayyaadha amma kee gaayyuu. Maatiin koo ana waan magalu hundumtuu beeku hordofaa yeroo TV kana waan ta'eef. Namuma lamadhaa isin ijoolleen keessa? 11. 11 keessaa 14tti natu dhalate. Haadhuma tokkorraa moo? Haadhuma tokkorraa. Sababiin isaa namoonni naqamte marti yookaan waa magalu marti na beeku waan ta'eef siif haaraadha. 14tti dhaladhee 14tti akkas ta'e jechuu barbaadeen. 11ffaa koo inni dhalate hamma kee gaa inni itoon ciisee tuun dhukkubsadhee tuun sadarkaa kanarra gahu mana barumsaa galee gara gooftaatti erga dhufee booda gooftaan nan fudhachiisanii sababii koo maatiin koo gooftaa fudhatanii an ka'een deeme kararraan kan ka'e sababii ka'ee deemuu koorraan kan ka'e mana barumsaa gale gooftaatti fudhadhee maatiin koo gamma dinqii ta'e gaama mana barumsaa nan galee manni barumsaa fi manni maatii koo wal bukkeedha tokko hanga 8tti baradhee aanaa waamaa galoo fi bakki dhaloonni koo ganda kiilloo jedhamtu moo garaagara. Ani aanaa irratti naladhe miti kiilloo irratti naladhe biyya farfataa abbee ganda kiillootti naladhe naa tuun kana jiru kutaa 8 baradhee waan ittiin deemuu dhabeemamoo. Sababii isaa miilli koo faana gaangeen qaqqabu konkolaataan biyya keenya hin galu aanaa gala malee. Tokko amma 8 maaliin deemtee baratte? Isinitti dhiyoodha? Nutti dhiyoodha. Daqiiqaa 5 deemamu. Nutti dhiyoodha. Sababii irraa isa sana xumuree raga baradhe. Amma moo aanaatti darbuudhaaf 9:10. 9:10 utuun kana barachuuf yaadaa jiru. Konkolaataan hin galu, ibsaan hin jiru, makiinaan hin jiru, karaan hin jiru. Waan an godhuun nabe. Warri fayyaa qabanii deemanii baratu.
deemsa sa'aatiin lama wayiidha. Deemanii sanbata galgala galuu jimaata galgala deebi'anii sanbataaf ishee sana biyya maatii bukkee boqotanii barumsatti deebi'u. An kana gochuu hin danda'u. Utuun kana ta'aa jiru amma haati koo yookaan maatiin koo barumsa dhiisuu keessa jedhanii gaangeenaa kadhatanii. Gaangeenaa kadhatanii waggaatti ayyaana kutaa 9 jalqabu jechuudha. Waggaatti si'a lama gala dhaloota gooftaa keenyaa fi du'aa ka'uu gooftaa keenyaatti gala. Sababiin isaa sababii konkolaataa fi makiinaan hin jirreef karaan hin jiru waan ta'eef utuun kana deddeebi'ee baradhu 9:10 xumure. 9:10 xumure. Sadarkaa kanarra gaheera. 9:10 achuma waamaa galuutti jechuudha. Ergasii boodadhaa kan gara magaalaa Naqamtee dhufte. Ijoolloti keessan 11 amma jiru. 3 du'e. 8 jiru. Egaa isaanii lubbuu isaanii amaaru. Hundi isaanii akka keedhamu si qofatu wajjaan keekkas. Hundi 10 wajjaan isaanii sirriin. Dhugaadha. Ana duwwaadha. Maalidha iccitiin isaa itti mana? Hin gaafanne. Eenyuun iyyuu? Ani hin gaafanne kanan keessa kootti yookaan kan yaadu akka ofii kootti ittuma yaadee maatii kanaaf na laatee jedha. Addadha. Haa ta'u 9:10 fittee magaalaa Naqamtee bara kamii kaatee jiraachuu eegalte gaa? 2011. Waggaa 4 jechuudha. 2011 nan dhufee bakka jireenyaan cabe achumaan abbaa qabeenya abbaa Shaalom nan gaafadhe. Gaafadhee gara mana isaatii dhaqe. Gara mana isaatii yeroo naqu ijoolleen gibbii bananii na baqatanii badan. Sababii hojjaa kootiif. Ijoollee jechuun. Ijoolleensa. Waardiyaan isaas hin bade. Waan itti fakkaate deem beeku hin badan. Abbaa Shaalom argachuuf yoo xinnaate ji'a 6 ol rakkadhe. Nama tokko argachuudhaaf. Uumaan obsan godhee ofitti hin gaddinan. Waa turuuf yeroo jedhamu waaqayyoo akka waa fidu beeka. Utuu kanaan jiru Efreem achumaan nan gaafadhee isaanuu na argannaani. Numti abbaa qabeenyaa Abbaa qabeenya abbaa Shaalom hinnaani isaanuu dhufanii namni nama ta'e miti namni tokko keessa waaqayyo jira sammuus qaba nan baqanneen ofiina bukkee taa'e kanan gooftaatti gammadu keessa inni kan na baqata inni kan nan baqatu inni kan maal taate naan jira asuma karaarra deemu kana yoo waan baay'ee naquuf nama naan isuma rakkina koo gaafadhuuf itti siqee eessa jedhee gaafadhu yoo inni kan wirri jedhee baqata inni kan immoo maal taate naan jira inni kan immoo harka qabee maal taate eessa si geessu eessa maal barbaada jira. Inni garuu nama jecha kana kan irraan kan irra baradhee kan irraanfachuu hin dandeenye Efreemii ofiina bukkee taa'ee yoo na barsiistuu ta'e na barsiisaatti fufaati. Yoo immoo na gargaartu ta'e na gargaara jedheen hanga gilisa itti haasaadhe. Innaan barumsa kiraayii fuudhee sin barsiisaa kana jechuuf sobaadhan. Waan asi gargaaru garuu natti dabaladhu natti madhure. Na gargaaranii utuun kana jiru. Tajaajila koo itti fufaa waldaa dhaqaa utuun kana jiru. Tajaajiltaa waldaadha. Maaliin? Faarfannaa. Sooloo moo gareema? Kwaarii. Faarfannaa gareedhaanis hunduma isaa sooloo sagalees. Naa utuun kanaan jiru abbaan Shaalomii bakka harka namaarraa hin fayyadamu kana caalaa dheedna ciqii sanannis waaqayyo na gargaara. Karaan hin jirre keessaa akka waaqayyo naa beeku naa baasu nan beeka. Inni akkasitti na uume burmana naa bita. Inni akkasitti na uume konkolaataa mataa koo naa bita. Ani immoo ofirraa hafee warra karaarraa ta'an kana nan gargaara kan jiru mul'ata guddaan na keessa jira. Wanti addaa si mudata har'a geesse maa inni? Wanti na mudatu keessa kan dandee bira darbuu hin dandeenye barsiistuu tokkotu jira. Amma inni irraan fadhoonisa. Kilaasitti na barsiisti. Bakkeetti na baqatti. Bakkeetti baay'ee na baqatti. Baay'ee tokko na baqatti. Ennaan an nama sababii amala qabee namatti siqu namni amala hin qabe namni amala qabu na sodaata malee baay'ee namatti siquun jaalladha. Baay'ee namarraa waa fudhachuu namarraa waa barachuun jaalladha. Ennaan barsiistuu Amaariffaa barsiistii immoodha. Nannaqee mana ishee. Amaariffni yabeessiraadha hojii manaa nu dhalattee. Nutti maa naagaluu didee nan hojjedha jechuun naqe. Isheen kee yeroo naqee kilaasii isheetti galtu qosoqqosee barsiistuu jedhu waxii hojjechaa jirti. Waxii sana galagashitee mana keessa iddoo sireen cabsitu siree ishee keessa dhatte. Baqatte. Mana barumsaatti immoo si barsiisti kilaasii. Si beektii kutaa keessatti. Dhugaa barsiistuu Daabush jedhamti.
kilaasitti na barsiisti na fuulduraan taa'aa jalqabuma akka tokko kaase. Naan kilaasitti na barsiisti yeroo ani mana ishee dhaqee moo haasa'uuf yookaan waan tokko hojii manaa gaafachuuf yeroo naqu nagaa keessanii barsiistu hin jireen nagaa keessanii jennaan. Erebannaa eddee maali minna jireen taa'u eddee kee wadii kasal mangajarra galagashitee lafa ciisicha ishee dhatte. Namni kun waa gochuu dhufte asitti na ajjeera fiigicha kee fuudhee gibbii sana gadhiisee bade waan irraanfachuu hin dandeenye kun. Kan biraa jira. Egaa amma isheen namni tokko akkasidha. Daree keessatti waan daree keessattuu dhiphataaf barsiisti ta'a jechuudha. Anumaaf jettee. Malee amminaaf miti. Anumaaf na sodaatte sirriidha. Mudannoon biraa. Mudannoon biraa karaa sooshaal miidiyaadha. Miidiyaalee hawaasaati. FB. Feesbuukii. FB kana guyyaa tokko fayyadamee nan fayyadama darbee. Jechuun yeroo hundaa miti nan fayyadama. Ittiin fayyadamaa jiru mataan koo akka amma dhaadhee jiru kana miti. Yeroo hojjetamu baay'ee guddaadha mataan koo. Footoos yeroo footoo kallattii barbaadde nan kakka'a. Footoo ka'een gadhiisee FB interview kana gaafatan jiru. Baay'ee bareeda suuraan koo. Sagaleen koos baay'ee bareeda silkii irrattis. Utuun kanaan jiru FB utuun fayyadamu mucaan Wallagga Lixaa beegii tokko na jaallate. Dhugaa kun sittaasaa. Jiru ijoollee. Maali kun waanuma jirudha. Ijoollee waa magaloo sirriitti beeku. Ijoolleen biyya koo. Si amanna nuti sana mudannoo akkasii barbaadeen si dubbachiisa. Ijoollee waa magaloo beeku. Isa afaan irraan fadhu. Kan akka hin dabarre kana godhe tokko kana. Tun fayyadamu haayi naan jennaan haayiidheeni. Jalqaba isatu haayiidhe. Haayi naan jedhe ariifatee eessa biyyi naan jedhee naqamteen jedheeni na wajjin mucaan maraateera. Silkii qabdaan qabamaan itti fayyadamaan jira miti jedheeni. Itti haasofnu silkii quxurii isaa duwwaa 924 haadhaate. Tu walii dawwallu mucaan kun yuunivarsiitii waggaa lammaffaasaa Asoosaarraa barata. Asoosaarraa barata hin dhufe waa magaloo. Asoosaa barumsaa dhiise. Dhugaa waaqa jiraata. Jiru ijoollee. Maal ta'a amma yoo barumsa isaa barate cal jedhe. Aanuun beeku nama jaallateen beeku ta'e. Aanuun hangalee waan seexanni kana godhee fi hin dhufe. Naqamteerra Asoosaa bahee naqamtee darbee waa magaloo. Aanuu hojii hin arganne naqamtee nan jira waa magaloon jira. Waan silkii akkuma ammaa fataaree ija namaa keessa laalee haasa'u iyyuu naqamteetti hin bareen. Yeroo sana iyyuu muudii waan takkuun hin galle namatti waa deddeebisu iyyuu hin beeku yeroo gagamummaa godhu keessa iyyuu. Naakoo inni kennuufee yeroo dhufu naqamtee dhufee bulee siree qabatee makiinaa naqamtee qabate. Makiinaa naqamtee ni qabatu sun immoo mucaa fira keenyadha. Shufeerichi. Makiinaa naqamtee bulee kan waa magaloo. Mucaa fira keenya toofa. Iji kaayyoo maalidhaa mucaan tokko maqaa keedhaa adeemata safaarii keessatti maalidha jedheen. Iji kaayyoo maal fakkaatti? Iji kaayyoon akkamidhaa? Ammam geessi? Maasala akka jechaa dhufeedhan. Haa dhufuu dhiisin jedheen. Addisuun hoo fidee baankii waa magaloo biratti bu'iin jedheen. Yeroo sana gaa akka ammaa kana naan galu silkii konya godheen cufe. Sila maal nan gargaara iyyuudha. Silkii konya godhee cufee mucaan na barbaada. Namni nan dhalootee waa magaloo waan ta'eef namni nan wallaalee hin jiru. Namni xinnaa guddaa karaarraa na dubbisa. Kiraayii ittiin keessa galu isa kiraayii hangaluutti fidan. Bilbilli kee didee jechuudha. Bilbilli koo didee jennaan kiraayii ani itti galuutti fidan. Maal nuuf godhanii sana of gaarii nan eega. Lafa lixu nabe. Na dubbisee. Akkam nagaa kiidhaan jedheeni fayyaa galata waaqayyoo jedhee an kaa nagaan jedheen. Iji kaayyoo isheetti jedhamtu kanumadhaa manuma kanaan gaa jedheen. Innaan obboleessa koo sakora tokko farratti dhalate immoo amanuu dadhabe. Inni na bukkee jira waan ta'eef nu barsiisaa jiru malee maatiin na bukkee jira waan ta'eef amanuu dadhabe. Isin haadhoo miti jedhe haadhoodha dhugaadhaan jedheen. Maan isa dhiisi gaa waaqayyootti hin bu'ini. Taa'iin jedheen nyaata nyaachisnee
akka goota obboleessa koo obbolaa dhiiraa baay'ee qabna haati koo deessetti na duwwaa miti waan ta'eef si rakkisuun barbaadu sirrattis mudii qabachuun barbaadu aggii siree qabadhu naqamtitti kooti borganaman jedheen hin gale tintee bii wanta akkasitti hin jireen waaqayyoon kan sii qabe eessayyuu haa ta'u finyaan ishee qabee sii fida waaqayyoo yoo karaa qulqulluu qabaattiin jedheen nan gorsee mucaan hin gale. Isa boodarran kaasnaati akkam amma hiriyyaa qabdaa hiriyyaa jaalalaa waan akkasii mudannoowwan akkanaa jiraatanii garuu ni dhugaan jiru maa inni gama kanaan immoo. Dhugaan jiru tokko mucaa tokko mucaa mana qabxee keenyaadha. Baay'ee farfannaa isaa jaalladha. Maqaa isaa baay'een farfannaa isaas jaalladha. Baay'een bifa isaas jaalladha. Narra humna koo hollate ta'e. Siitu jaallate? Natu jaallate. Baayoloojiin maal jedhaa jaalala keenya kan shamarrootaatu cimaadha mini jire. Garuu jaalalan jaalladhu kana immoo inni na jaallateef osoo hin taane inni ani akkasumatti hin jaalladha yeroo isin jedhu utuu na jaallateefa utuu ani wajjin haasa'eefa utuu wajjin buna ishee jedheefa utuu akkuma kee kana taa'ee nafaan haasa'eefa baay'ee tokko hin jaalladha. Innaa guyyaa tokko mucaan kun hundi waan namti jedhu laalare. Waldaa tokko tajaajiltu? Lakki guyyaa tokko utuu biiroo taa'u maalan godhe farfannaa isaa jaallachuu keessa ba'e silkii isaa irraa fuudheeni miskoolitti godhe. Miskoolitti godhe naannaa deebise. Wayyee naan jedhe ayyasu lafa lixuun nabe. Achumaan nagaan siif haa ta'u hin jareen. Nagaan siif haa ta'u innaan hunda keenyaaf haa ta'u. Akkamii. Maaltu sinaa isa sanni sii kaasee gammaddee jechuudha. Jennaan nan dubbisee inni itti fufee doogoluu jalqabe. Ani ofiisuun soraadhe Efreemiin ofiisuun soraadhe jaalladheera waan ta'eef. Ofiisuun soraadhe bakka. Ofiisuun soraadhe jaalladheera waan ta'eef. Akka ta'uun dhabe. Utuu obboleetti qabaadhe qooda koo dabarsee ishee laadhaaf. Intani ma firma mucaa kana fira keenya goosifannare. Sababiin isaa natti miidhama kan jedhu na argee natti miidhama hin maraata hunduu waan ta'eef akka ta'uun dhabe. Kanarraan kan ka'e walii dawwallee. Jechiinsi keessaa ba'u nama raachuuf kennan. Maal beektaa misaa keenyaa teetta irraatii keenyaa jetta waan garaagaraa. Amma gaa sana booda maaltu ta'e egaa jaallattee. Jennaan nan fide kottuun jedheen. Wal argitan. Lakki innaa bakka jala mureen maalan godhaan jedheen goddanyaa isaatiin. Naan dawwaleef maalan godhaan akka kanatti nafaan haasa'aatii ani sammuu dhabee inni wajjin inni waan akkan sammuu dhabu na wajjin haasa'aa jira waan ta'eef maalan godhan jedheen. Akka gootu naan jedhe fidee dhufadhe maal jette fidee dhuftan hunduan jedheen. Ilaa mucaan kun hin maraata waan ta'eef seeftiin isaa eegamaadha. Birriin qabu yoo ta'e tajaajiltoonni illee birrii maalii qabu miti. Seeftiin isaa eegamaadha. Jechuun qulqullina eegu malee birrii malee qabu malee qulqullinni isaanii eegamaadha. Sa'aatiin nyaata isaanii darbu seeftiin isaanii eegamaadha. Mucaan kun hin mara. Fiyaan arge miidhamaa. Ani isan cannaqamee malee waa'ee kootiin cannaqamneef Efreem. Achiin maaltu ta'e maal godhe? Inni dhufe ennaa gibbii amma itti galu kiraayii amma jiraadhu utuu sangayiin bukkeessa mabiraataa yeliin jira kiraan mirati mabiraataa yeliin jira achumatti bu'ii listiroo jala taa'in jedhee bajaajii qabatee dhufe inni nan beeku Efreem ani beeka jennaan akka itti siqunna beeka hin ta'a silkii koo saayilentii irra kaayee mudhii koo kana keessa kaayee bukkee ta'an irraa kaasuu sodaadhe ani argaan jira inni nan beeku. Inni nan beeku inni dawwalaa jira. Silkii ol kaayee waamu ani saayilentii irra kaayee mudhii koo keessa kaa'adhee haqee lafa listiroo sanaa ta'anis buna ishee tokko jira. Intume silkii intume miisajjii intume. Achi ce'ee taaskii qabna eegee dadhabee taaskii qabatee taa'ee ilaalan. Taaskii qabatee boordiitti deebi'e. Yeroo jiituu ga'u irraan kaase. Ani osoo soraadheen jedheen. Ani si of kabajuu miti si kabajuu jedheen of soraadheen jedheen. Yoo waa taatee jedheen. Umarratti galgaluma isaa sana suuraa koo guutuu ergeefi. Si beekanaan jedhe na bukkee ooltee jedhe.
kana gaan kan jedhe. Eeggasi silkii koo biloog godhee FB koo biloog godhee nafa haasa'an jiru sadarkaa kanarra jira. Kanaaf amma hiriyyaa qabattee hin jirtu jechuudha. Tokkoyyuu.